Kaayittaanutiin paartii Koongireesii Federaalawaa Oromoo marii biyyaalessaa Itoophiyaan qopheessaa jirtu irratti hirmaataan jiru. Mariin biyyaalessaa kun rakkoo siyaasa biyyattii waggoota dheeraaf mudate ni fura jedhamee itti amanameera. Dura ta'an KFO Piroofeesar Mararaa Guddinaa marii kanarratti maaliif paartiin isaanii hin hirmaanne kan jedhuu fi furmaata isaa irrattis dubbiseera. Tokko hunda hammachuutu irra jira. Innaa hunda hammatu cal jedhamee warrumatti barbaaddu duwwaa waamtee wayiin warra akka barbaaddetti waamtee qooda fudhadhaa jechuu otoo hin taane hunda waan biyya kanaa nu ilaallata warra jedhan hunda waamuu barbaachisa ture inni hin godhamne. Kan faatu afeeraas keessaa akka paartiitti paartii hundaaf waamicha goonerraa jedhan uummata keessaa. Innaa sana warri Tigraay lolarra turanii warri Tigraay hin turre Oolaani lolarra ture Oolaani qooda fudhanne sana booddee Taanzaaniyaa dhaqan malee. Wanta akkasii kun immoo araara fiduudhaa fi warri hidhatee siyaasa karaa sana coccoosaa jiru karaa hidhannoo coccoosaa jirus keessa galanii qooda fudhatan malee lola dhaabuun nagaa fiduun hin danda'amu. Tokko sadhaa kan biraa hunda caalamaa inni qaamni akkasii ennaa uumamuu. Gareen hunduu qoodatti fudhachuutu irra ture si galee. Garee warra wal lole, warra wal dhabe, ala warri jiranii walitti fiduu kana gubbaatti qooda fudhachuutu irra ture. Mootummaa ofuma isaatii garee tokkodha. Gareen tokko ofuma isaatii warra waan akkasii akka gaggeessan uummadheera. Koottaati qooda fudhadhaasa jedhutti deeme. Kan taanetti dhalate jechuudha. Innaa akka hin taanetti dhalatu immoo mootummaan kaawwate gareen suni paarlaamaa biyya kanaatti. Mana maree biyya kanaatti kan inni sana dhiyeessu paarlaamaan maree biyya kanaa jedhamu paarlaamaan biyya kanaa jedhamu immoo kan garee tokkooti hunda caalaa manuuti keessa hin jirru. Kan inni qoradhees jedhee maalis godhee wanti inni qulqulleessee wal mareechesee fidee jedhu jara kanatti fidee riippoortii godha. Jarri kun immoo akka barbaadanitti hojiirra oolchu jechuudha. Akki dhaloota isaas hin badee. Akkitti mootummaan bobbaases hin badee mootummaanis immoo yeroo bitachuudhaaf warma faranjii kana goomsee bira darbuudhaaf malee rakkoo siyaasa biyya kanaa waggaa 50 gangalachaa ture yeroo nugsaatii qabee rakkoo sana hiikuudhaaf fedhiidhaaf waan kana godhen fakkaatu. Ayyee duratti warra oolaa yookaan aboo wajjinitiin lolatti jiru jettanii turtanii akkasumas TPLF waliitiinis akkasuma waraanarra turanii. TPLF walii waraanni ture dhaabbate gara araaraatti deebi'anii jiru tarii marii biyyaalessaa kana keessatti hirmaachuu ni danda'u jedhee yaada. Oolaa waliinis ergasii mariin marsaa 2 gaggeeffamee ture. Kuni yaalii gama nagaa fiduutiin taasifamee fakkaata. Mee furmaanni inni gabaabaatti yoo keessan akka hayyuu tokkoottis akka gaggeessaa paartii tokkoottis rakkoo biyya kanaa furuuf warra mormituurraa maaltu eegama warra mootummaarraa maaltu eegama? Warri mormituus yeroo baay'ee dubbanneerraa dhugaadhaanii rakkoo sabaa lafa kaanii kennanii fudhachuudhaa fi mootummaa kana wajjinii waliigaltee marii dhugaa gara waliigaltee dhugaatti gara sirna dimookiraasiitti gara sirna dimookiraasii dhugaatti gara federaalizimii dhugaatti gara olaantummaa seeraa dhugaatti waan deemsisu gubbaatti waliigalteedhaaf qophii ta'uutu irra jira. Warri mootummaas immoo aangooruma sana gubbaa taa'eetan balleessee bada otoo hin taane rakkoo biyya kanaa saba biyya kanaa wajjiniin beekaa biyya kanaa wajjiniin mormituu biyya kanaa wajjiniin poolitikaa rakkoo hiiknanii warra jaaramu wajjin attamitti teenyee hiikna sana ta'anii hiikuudhaa fi kennanii fudhachuudhaa fi qophaa'uu ta'uutu irra jira. Karaa lachuu qophee barbaachisaa jechuudha. Yoo akkas ta'e amma mootummaa fedha dhabe immoo isintu qophaa'ummaa dhaberee mootummaan waamicha karaa hundumaa gooneen eeyyamamoo hin taane filannoorraa sin hafanii marii biyyaalessaarraa sin hafanii kan jedhu kaasa. Amma eenyutu qophaa'aa hin taane? Tokko aangoon kan harka jiru biyya kana kanan geggeessaan jira kan jedhu mootummaadha. Rakkoo biyya kanaan olaantummaadhaan kan itti gaafatamuun irra jiru mootummaadha. Waan warra maaraa jiran tokko beektaa laata? Indaa maaxiraa'u indaa ibalaa gifaa'u jedhu. Ila akkasi namanne waami amma biddeena nyaatta miti. Akkasi namannee fi kophaa nyaatta akkasiin jennee fi kootti wajjin nyaanna itteetu waamicha gootaa fi
Innaan immoo namichi dhufee nyaaddaadhee harka dhiqate immoo inni ibda ofirra. Akka inni nyaatne gootaa jechuu kooti. Taphni mootummaa kana bira waan darbe mootummaan kun hin qabu jechuudha. Warri faranjiis wajjin rakkatu kan satamma jettu kana paartii gara 8-9 bara darbe biyya Neezerlaandii jedhan nu geessaniiru kanuma nu barsiisuuf kanuma mootummaanis keessa qooda qabaa mari'adhaatii gar tokkotti deemaa muuxannoon addunyaa kana jedhanii nu geessanii turanii sana booda immoo deebisanii bara darbee innis bara darbeedhaa biyya Ingilizii nu geessanii Belfast Noorze Irlaandii suni Irlaandii kaabaa suni akkatti biyya Ingilizii rakkoo sana hiikkatanii isa gara 7 tokko nu tursiisanii yeroo darbes immoo ji'a 3 fuuldura moo akkas Dawub Afrikaa nu geessanii waanuma akkasii gubbaatti gara 7 tokko mari'achaa turre attamitti muuxannoon Afrikaa kibbaa kuni maa inni isa jedhu sana gubbaatti mari'achaa turre isa keessas warri mootummaa qooda fudhataniiru garuu maa inni egaa mootummaan fedhiinsa aangoo gubbaa turuu malee mormutuu kana gowwoomsee isa kaan bitee isa kaan gurguree bira darbuu malee rakkoo biyya kanaa hiikuudhaa fi qophii irraa argaa hin jiru kana rakkannee jechuu kooti.